Kan arge hunduu karaa irraa maqfata. Irraa goree darba. Eeyyee yeroo ilaalan mataansaa faaciraa'eera. Macha'aas hin fakkaata. Rifeensa isaa kana amma hooqa. Qabee bujjuq godha. Nama ajaa'iba. Eeyyee namicha gaafa agartanii baay'ee garaa isin raasa. Dhugaa dubbachuuf taanaan seenaa namicha kanaa gaafa dhageessanii dubartii dheengaddaa mucaan ishee bosona jira jedhamtee ajjeefamte jedhamtee miidiyaa kanarra naanna'aa turte sana yaadattu. Seenaa sana wajjin wal fakkaata. Kan harmee isaa jaallatu, kan harmeen isaa sabbata ishee moofaa sana irratti qarshii gudunfitee baaftee laattee fi guddiste achirratti itee guddiste. Kana kan yaadatu hundumtuu seenaa kana yoo dhaggeeffate irraa hubata. Isin hin dhufinaa jennaan hicciitiidhaa jennaan diddanii bantanii. Erga bantanii immoo haga dhumaatti tura. Dhaggeeffadhaa waan irraa hubattu. Eeyyee mudhii keessan hidhadhaa. Garaa keessan jabeeffadhaa. Seenaa kanarraati dhugaa waan addaa tokko dhageessu. Eeyyee kanaafuu seenaa kana akka armaan gadiitti itti fufa. Seenaan kun kan dargaggeessa tokkooti. Dargaggeessi kun baajaajii oofa. Guyyaa guyyaadhaan namoota hedduu deddeebisaa oola. Namni naan jedhe egaa namni har'a baajaajii kiyya yaabbate garuu nama addaati natti ta'ee jedhe. Tasgabbiin qabu. Harka isaa asiif achi urgufaa. Ammaaf amma bitaaf mirga isaa ilaalaa. Ija babaasaa. Mataa isaa bujjug godhee hooqqataa naan jedhe. Yeroo kana ittuma fufee baay'ee natti bitaacha'e maaloo. Eeyyee haala gaariin nama uffateedha gaafa laalanii. Dhaabbiin isaas gaariidha. Uffati isaas qaamni isaas dhaabbiin isaas yeroo ilaalanii gaariidha. Garuu nama sammuun isaa dhukkubu natti fakkaate yookaan immoo yakkamaa wayii ta'uu hin oolu jedhee shakkee naan jedhe. Gaafachuu yookaan immoo bu'i jechuus nan sodaadhe. Ani miskiina hiyyeessaa maatiin isaa akka gabuun bulleef oliif gadi kaatee jooree boqonnaa malee hojjetee maatii bulchuudha. Kanaafuu namichi kanaan sababii wayii yoo natti dhufe maaluman ta'a jedheen sodaadhe. Kanaafin callisee konkolaachisuu itti fufee. Calliseen gara fuulduraatti konkolaachise naan jedha. Eeyyee erga karaa fagoo deemnee booda akkuma deemneen xiqqoo ishee ammas ofirra gaggalagalee ilaala. Kan konkolaataa oofaa jiru ana. Konkolaataa keessa kan jiru isa qofa. Waan inni bitaan mirgatti galagalee ilaalu garuu na ajaa'ibe. Na dhibe. Dhugaa dubbachuuf taanaan waanumaan godhuun dhabe. Bu'i jechuufi nan sodaadhe. Eeyyee ija koon poolisii ilaalaan deema karaa irratti. Yoon poolisii arge dhaqee isaan bira dhaabeen ofii kooti utaalee keessaa bu'een namicha kana konkolaataa koo keessaa naa buusaa nan sodaadhe jedheen itti maa jedheen sodaadhe. Maal egaa? Isaanis al tokko beektu miti. Maal isiniif gala? Isaanis nan sodaadhe. Sanas ta'e kana garuu namichi kun karaa fagoo akkuma deemneen nama tokko waliin bilbila haasa'uu jalqabe. Kan inni haasa'aa jiruttanii gurra koo kenneen dhaggeeffadhe. Gurra koo qeenseen miira guutuun isa hordofe. Eeyyee dubbiin kanan yaadee fi kanan shakke natti fakkaachuu dide. Haati manaa isaa dhukkubsattee hospitaala galtee du'aaf jireenya gidduu kan jirtu ta'uu doktoroonni nama dhiiga kennuuf fuudhee hin deemu atattamaan achi hin ga'u taanaan sa'aatii muraasa booddee kan addunyaa kanarraa boqottu ta'uu. Nama dhiiga gosa A ta'e barbaadee dhabuu. Dhiiga kana yoo dhabde immoo sa'aatii muraasa keessatti haadha manaasaa wajjin kan adda ba'u
yookaan hanga dhumaatti kan ishee dhabu ta'uu dubbate haala garaa nama raasuun. Dhugaa dubbachuuf taanaan imimmaanni ija namichaa keessaa yaa'u suuta jedhee fuula namichaa irra dhangala'u dhugaa karaa ispookiyoo baajaajii koo keessaan arge. Garaatu namoo ga'e waatu garaa keessaa na gaggalagale. Dhugaa haadha kiyya yaade, harmee koo yaade, deessee kiyya yaade. Iyyee haadha koo ishee sabbata ishee irratti waan argatte gudunfitee achi keessee na guddiste sanan yaade. Dhugaa waanan jedhu nabe anaanis imimmaanni dhufee ija na guute. Dubbachuu fi waatu na hudhe nan hudhame. Bu'aa ba'ii jireenya biyya lafaa kanaan abaare. Iyyee sanas ta'e kana sossodaachaa sagalee koo gadi qabeeni. Torban darbee dhiiga kenneeni gosi dhiiga keetii haadha naan jedhani. Yoo si mufachiisu ta'e ani dhiiga kiyya haadha manaa keetii fi nan kenna jedheeni itti dubbadhe. Namichi kun ija babaasee na ilaale. Rifadheeni dhiigi kiyya qulqulluudha. Qulqulluu ta'uu kun beekameera natti himaniiru jedheeni muddamee itti dubbadhe. Namichi kan akkasitti ija babaasee na ilaale ajaa'ibsiifatee ta'uusaa booddeen bare. Fuulli isaa ni ife. Waliin deemnee dhiiga kiyya kenneef. Sa'aatii 2 booda haati manaa isaa du'a irraa hafuu fi fayyummaa isheetti deebi'uu itti himani. Gammachuun namichaa daangaa darbe. Amma na galateeffata. Dhufee qabee na hammata. Amma maddii koo garaa gara na qabee na dhungata. Iyyee wa'aa harkasaa waaqatti ol qabee uumaa isaas hin galateeffata. Dhugaa dubbachuuf taanaanii ani mataan koo gammachuun koo dachaa namichaati. Anis umurii kiyya keessatti yeroo jalqabaatiif baay'een gammade. Anaanii nama jireenyi asiif achi na oofaa turte bu'aa ba'iin jireenyaa kan waan baay'ee natti agarsiisaa turedha. Iyyee kanaafuu baay'ee gammadee hin beeku. Har'a garuu garmaleen gammade. Hiyyeessa yoon ta'e illee nama barbaachisaa ta'uu koon hubadhe. Dhiigni koo akka dhiigaa namoota kamiiyyuu dhiiga ta'uusaatu naaf gale. An duraanii dhiigi hiyyeessaa dhiiga sooressaa wajjin wal qixa jedhee yaadee hin beeku. Dhiigni koo dhiigni hiyyeessaa lubbuu warra sooressaa du'arraa kan baraaru yookaan kan oolchu ta'uutu naaf gale. Nan hubadhe. Dhugaadha. Baay'een gammade. Namichis dhiiga koo kanan gurgure ta'ee akkanatti hin dhaga'amneef ta'uu hin oolu qarshiin siif kenna naan hin jenne. Anis qarshii naa kennu yaaluu dhiisuu isaatti dachaan gammade. Garaa kootti baay'een isa galateeffadhe. Teessoo bakka jireenyaa wal jijjiirre adda baane. Isa booda waan ta'e isinitti walii bilbilee jireenya koo keessatti maal akka raawwatee fi jireenyi koo haala kamiin garamirraa garamitti akka jijjiirame isa yeroo biraan isinitti hima. Ani hiyyeessa yoon ta'e illee kan naaf galuudhaaf isa kana. Ani hiyyeessa yoon ta'e illee nama barbaachisaa ta'uu kiyyaan yaadaa gara hojii kootti qajeele. Nama barbaachisaa. Mudannoon kiyya tasaa kun namoota akka kiyyaa hiyyeessa ta'uu isaaniif gad of qabanii of ilaalaniif fakkeenya gaariidha. Isinis nama barbaachisoodha. Ol jedhaa deemaa. Jajjabaadhaa. Jabaadhaa hojjedhaa.
Dhiigi hiyyeessaas dhiiga sooressaa waliin tokko. Lubbuu warra sooressaa du'arra jiru hambisuu danda'a. Dhugaadha. Kanaafuu dhugaadha. Ani kanan jedhu. Iyyee dubartii dheengaddaa haati ishee irraa duute gaafa yaaduu fi lubbuu dubartii kanaa dhiigi koo hambisuusaa gaafani wal bira qabee ilaalu dhugaa waatu natti dhagahama. Iyyee kan jibbani iyyummaadha malee iyyeessin jibbamu. Hundi keessanuu naaf jiraadhaa. Guddaa galatoomaa ulfaadhaa. Maatii mana kanaa ta'a. Laayikii gochuun warri hin eegalle amma laayikii godhaatee ba'a. Hiriyoota keessaniif qooda. Viidiyoo itti aanuun hanga wal agarruutti nagaatti akka warraa barattan abdii guddaan qaba. Naaf jiraadhaa Oromoo koo. Chaaw.